ይሄንን አያችሁት? ስንት ሊትር ነው? አያችሁት? በረኪና ነው የሚለው። ይሄንን ሳልከፍተው ማለት ነው። ይሄንን ሙሉን እጠጣለሁ። በጭራሽ ነው የማይጠጣው ማለት ነው። በጭራሽ አይጠጣም ስለማውቀው ነው። አሁን ሮዛ ሊያጃጁ egaa Sumayyaan dhufteetti kabajamtoota hordoftoota tokko abashaqaarra jirti jechuudha. Sobadha itti akkuma dhageessanitti እውነት ጠጥቶ አይደለም ሮዛን ለመታለል ነው jechaa jirti. ሮዛን ለመታለል እሺ ያታለሉudhaaf jedhee raawwatee hospitaala galee gilkoosii godhatee ciisa maal jechuudha. Tarillee namni oduma yaada keessa keettittillee yoo yaadde jechuudha. Yaa waan ishee achittillee isheen diddee gattee deemteef aarii sanaatiin waan tokko ta'eeti malee hin dhugne illee otoo barakiinallee hin dhugne yoo jettillee okay haa ta'u. Namni osoo hin dhukkubsatiin mana yaalaa ishee attaallaluudhaaf mana yaalaa deema. Akkasuma immoo waa'ee beeza haasaa beezotirraa fudhattee yoo ta'e beezan haasaan ishii intiniidhuma ta'uu danda'a. Akkanuma yeroo baay'ee nama faana haasoftu yeroo argu beezan akkasuma jechuudha haasaan ishii akkasitti intiniin taatu. Maaliifin isa namni bakka akka naasuu ta'ee yookiin immoo akka abbadee maal jedhu sana miti. Yeroo haasoftu yeroo baay'ee hin argitanii nama biraa faana meennaa viidiyoo ofiishiitti hojjetattu. Nama biraa faana innaa viidiyoo hojjettu argitanii beektanii. Gaafa haasoftu bakka haasaan ishii dirriqi kan jedhe wayiiti beektanii. Haasaan ishii gammachuus gaddas of keessaa hin qabu jechuudha. Daraqii wayiiti haasaan kan beezaa jechuudha. So haala sanaaf jechuu dandeessi. Ani yeroo baay'ee nan ilaala beezaa haasaa ishii irratti dirriqi bilaa nu taa'uudha jechaan ture yeroo baay'ee ilaala jechuudha. Na bakka waan dhugaallee ishii irraa fakkaatu gaafa ilaalanii namni tokko osoo hin dhukkubsatin hospitaala galeen jedhamu. Ani immoo gaafuma sana bariituu isaan dhaga'e waan isin dhibu garuma isaaniitiin baatee haaruftu jedheen eegaa ture malee waan kana jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u oduutti goreen deeme miti. Akkam ooltan akkam jirtu ganama nagaa isin gaafadheen ture. Nagaan akkam isin bira hana bira wantu dunuu gaariidha. Sanbanni maal fakkaata? Warri gara mana amantaa deemtanis warri mana turtanis warri hojiirra turtanis akkam turtanii nagaa qabdanii. Ana bira wantu dunuu gaariidha. Galata Rabbii. Viidiyoo Sumayyaa ka reefan argee haala yeroo mijataan qabaannee har'i sanbata hin beektu jechuudha. Kanaaf reefan argee dhaggeeffadhe jechuudha viidiyoo ishii waa baay'ee dubbatteetiitti dhugaadhumaan Saidoon barakinaa dhugee yoo ta'e beezadhaaf jedhee barakinaa dhugee yoo ta'e 5 liitiruun xaxxaallo bilaa ነው የምታወራ ማለት ነው። ባሻኒ kana dhugee tanan dhugaa toonni nan bisin nan dhuga jettee kuni jechuudha qalbii miti iqaa caawataa miti jechuudha. Lubbuun nam takka intini miti waan ittiin taphatanii miti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e yoo nama sanaaf yaadde waan namni sun waan nama sanaaf malu waan nama sana barbaachisu nama sana lafarratti rakkisuu osoo hin taane nama sana waan baay'eedhaan isa rakkisuu osoo hin taane nama sana waan isa barbaachisu gochuu jechuudha. Malee ebeluun akkas godheera anis waan akkanaa kana nan godha. Yoo dhuguma ta'e anis akkanan godha. Yoo dhuguma ta'e anis akkanan godha. Wanni akkasii hin barbaachisu jechuudha. Nama kamiif iyyuu maan taane fakkeenyaaf amma Saidoon dhugaadhumaan barakinaa dhugi yoo jenne Sumayyaanis yoo dhugde ijoollee kana maal gochuu እና daa'ima kanaaf maaltu yaadame daa'ima kanaaf maal yaadanidha. Kaleessa dheengaddasi wantiin ani yeroo baay'ee jechuudha an akka Sumayyaan isatti deebituuf dubbataa ture. Akka Saidoon lee Sumayyaa malee nama biraa akka inni ittiin deemne yookiin immoo ittiin kalaan itti nama biraa hin fuune akka wantiin ani irratti dubbataatii ture yookiin immoo keessa kootti yaadaa ture maalinni daa'imti kuni akka bakka biraan deemne. Daa'imti kuni abbaan abbaa biraa kan deemne. Daa'imti kuni abbaa keenya jettee ala teessee akka hin boonye jechaafanii jechuudha isin galee. Kanaaf garuu immoo yoo wantichi sun hin taane namni kun dirqama nama sanaaf jedhee raawwatee rakkataa ba'uu hin qabu. Nama kanaaf jedhee raawwatee waan hin taane irra bu'uu hin qabu. Nama kanaaf jedhee lubbuu isaa dhabuu hin qabu jechuudha. Isin galte maaliifiin yoo tokko dide tokkotu ta'a. Waliif hin taane yoo ta'e immoo warra rakkisuun maal bu'aa qaba miinatti maa adaraa rabbiiti. Isuma dhugaamee dubbadha jechuudha. Waliif hin taane taanaan warra rakkisuun bu'aa tokko hin qabu.
Namni kunis akka inni jiraatuuf karaa gallakkisuufi sunis akka jiraatuuf karaa gallakkisuufi jidduu isaanii waan jiru mooyyuu haala seera qabeessan jechuudha akka isaan hin rakkan akka isaan hin siqin ijoolleen kuni ijoollee kanaaf waan tokko gumaacha tokko gumaachuufi kana qofa kan barbaachisu jira malee gubbaarratti nama kana rakkisuun maali faayidaan isaa? Mee isuma dhugaa dubbadhaa fakkeenyaaf warri Sumayyaa hordoftan warri Saayidoo hordoftan warra akkasuma immoo Roozaa hordoftan akkasuma warreen kaanillee Beezaallee warreen akkas gara Saayidootti itti dhufaa jiran kana hordoftan jechuudha. Keessattuu warri Saayidoo fi Sumayyaa hordoftan yaada kana jechuudha. Mee maaluma akkamatti yaaddu maaluma jettu isin? Ani garuu waliif hin taane hoo ta'e jarri kun yoo wal dhiisanii gargar bahan hoo maaltu wal isaan rakkisiise? Maaliif walirratti hinaafu? Maaliif akkana taate maa akkana godhe ebalummaan irratti deeme wajjin hin jiran jarri kun? Bargit nikaa isaanii walirra jira nikaa walirraa qabu yoo lakkii walitti deebi'uu nuuf wayyaa jedhan walitti deebi'u. Yoo immoo lakkii waliif hin taanu lafuma irratti akkanumatti wal rakkisaa jiraannaa kan ta'u yoo ta'e nikaa sana walirraa buusanii haala jiruuf jireenyaa isaanii bakka bakkatti lachan isaaniiyyuu jireenya isaanii jiraachuu. Akkasii wayyuu yaa saba ko ani akkas wayyan jechaa jira. Akkas isaanii wayya jira kanaaf wal rakkisuurra wal dhiphisuurra du'arra wal geessisiisuurra amma maal jette ishiin yoo dhugumaan Saayidoon kana dhugeeraate ani abbaa shanii kanan dhugaa jette. Ganaa ka har'a dhugumaan wanni dhugee anis nan dhugaan kuni maali xaba maaliti? Xaba maaliti gaafuma laaltan uume maal fakkaata wantichi saba qayoona diraamanumtillee barii aggabaabii qaba jechuudha. Seera qaba. Waan hundumaanuu waan ittiin wal qabatu waan ittiin walirraa deemu qaba jechuudha. So haasaan isaanii kun immooyyuu gochi isaanii kun immooyyuu baay'uma tokko nama dhibaa kanaafiyyuu jechuudha. Yaa Sumayyaa waan sirraan bareenne waan sirraan fakkaanne kaleessa dheengadda namoonni baay'een jechuudha si bira dhaabataa turanii jabaadhu kara kamiin iyyuu si faana jira siin jechaati turanii har'a immooyyuu garaa nama laphee namoota si jaallatanii sana keessaa garaa nama si jaallatanii sana keessaa bahaatii jirta lafa malee deemaa jirta namni nama malee hin jiraatu jaalala namaa immoo rabbitu namaaf kenna. Gaafa immoo lakkii dida jedhee abbaatu immoo ofirraa fuudhee lafa kaa'a ulfinas kabajas jaalalasi kanaafiyyuu jechuudha. Yoo sii ta'e wajjiniin ilmoo keessaan guddifadhaa walitti deebi'aati. Siif hin taane yoo ta'e immooyyuu maali gubbaa kanarratti rakkistee maal sii godha? Ilmoo numti keetii boru ittiin si waqqasti waan ta'eef gubbaa kanarratti rakkisuun homaa siif hin godhu. Ani akka kan kooti akkanatti yaada jechuudha. Namoonni immoo isaan hordoftan mee yaada keessan nuuf qooduu dandeessanii egaa tokkodhuma isaan keessaa kan isaan jala fiigu akkasuma namoonni baay'een hin jirtani mee maal yaada maalii qabdu? Jarri kun akkam ta'uu jettu? Akkamaa ta'an jettanii yaaddume hordoftoonni isaanii?